ulfaadha diyyaleetu maa hundi keessaniitu Tanama oma miti ati rabu make te oifi debiu wano wow tanama toba do ega toba te wan kanama nama omara kon qabu jini leji Ramadan ati namni orru it walid ibdan hinjiro karabi wal abantu kala unda fu obole wonki yanama kuma jara jirtani shay ilmi nama mo korama da hindu gogora كل بني آدم خطأ جدني أنا ما نمهدو قراسي لكن من ندو غورسي دي فمن أقول أي سرين جرى جين اللي جاء رمضان تأذي ما جرى كنت كذا نودي سافر دراي اللي ما بيانه نما اللي أعرف سنة أخلاق ومهارة توكو بقى ونو جرى ماله إني بدي بوين بنات محمد بوين ما مكي خلاص بوين هوين توتلين نابقل مهو ديمتي فأكاتي obboleessa keenya Ahmad Cululle piizaa anaasii mura jedhee obboleessa keenya Asliin waan nooliidha ijoollee hedduu jira obboleeyyan keenya keessaan wajjinis wallahi waan hin jedhee dubbadhuun dhabee yoo paaspoortii umraa sirraa kafalaanii rakkoon qabu paaspoortii baafadhu Ramadaana osoo halkan 4-5 achi soomte yoo fete guyyaa kudha tokko nama wanno yaani haalli akka tokko haa ta'u bakka hin taane ana dhaabee waan hin taane keessallee na galchee qaban kuma 5 baatii 3 tura baatii 3 mootu arafa booda jalaata Ustaz Bayan warri paaspoortii isaan gaafa nagaan gatii anirraan beeku waan gaati kuma 25 si erginaan arradhiisi paaspoortii obboleesso ani kuma nama umraa geesse bara kennu namni biraan irratti hin dhufina Ustaz Bayan rabbiin isaan no amiche ati nan dhageettu Ustaz Bayan illee waan transportii illee haa godhatu maqaa kiyyaan illee kuma sheetti dabali 30 ol guutiif kaa lubbuu ayyee taate wata rakkoon hin jiru waan wajjii kuni soddoma hin jettee waan wajjii homaama si haa erganii paaspoortiin kuma 25 birrii takka kasitti hin dabalu yaani kuma 25 tanasriin jedhe wajjiin kuma 30 ergaaf jechu nullee ergina birrii warra Dubaay hin barbaannu waan doktorri jedhanii malee naa birrii warra Dubaay akka harama hin barbaannu hin taate Abo amma turule ke kuma soddoma dikene video barate do ayin gotu. Abo waan hin jedhu wallaalee riyaa Deemte bakka barate harama rabbi jala jirta. Afmar gotu ergat. ayyee dhiifama foon hin kaane TikTokin ti ada baadhiisi bakka galche. irraan kaasaa qaba irraan kaasaa jeetan eegutti raar naarraa hojii amma ka'eme Ka'e. Du'aayi goriif mee? bismillah Kuma soddoma fuudhetu mucallisee mana cufate ta'a. Yalla. bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallah waan kana yaadaan tore karoora laman kaayyadhe Aishi. yaa rabbi maatii too haadha manaa tootanallee nagaan naayee fi ilmaan nagammachiisi soomana kana duratti yoo danda'ame umraa soomana kana achitti na soomansiisi maasiyaa baay'een qaba iddoo bareedduu iddoo barnootaa iddoo qaraatii sanitti na deebisii jedheetan achi dhaqeetan rabbuum akka zambii niyyaati waan duyyallee miti wallahi akka rabbii zambii tiyyaa fi xiqqeenya kiyyaa fi dogongora koo akka irra naa kutee Isii wajjin deemuu fee taate umraa. gaashiin gaayaa soomana asitti naa fi qamuun malti waan ta'eef naa da'uudhaan malti waan ta'eef yoo rabbi carraa na tolche yeroo itti aanu deebi'a yoo rabbiin kaaristii natti cabsu taate ammaasii ati yaate hedduun natti aslii kiyya wanta na godhaa jira yeroon hojiin gaarii dabarseesaa waggaa laman immoo tanarratti barsiisaa ture hatta hin jira gaa namni ati itti laffaatee barsiiftu bakka xiqqeenyaa siin hin fedhu hedduu itti dhagama jechuudha. Anamma bakka sana akka rabbiin nageessuun barbaada akkuma ati nageessuudhaan muratte kanatti Ahmad Cululle tiqeeqii jannataa rabbi subhaanahu wa ta'ala kan ittiin seentu Paaspoortii jannataa paaspoortii sii baase birrii paaspoortii. rabbi gartee paaspoortii jannataa kan ittiin seentu addunumatti rabbi si haa muru
آمين بخير حساب قافي الأمم ملت بسم آمين الله الرحمن الرحيم ربي هذا مرادك يا ربي سيهاقوت آمين والله لما ديوان جئوا والله لي أو ربي هذا مرادك يا ربي سيهاقوت آمين وبليس قيا أسبات الله ربي أكنيات تيتي أكا جمتشو أكا أتفيت أكا تخوت ربي سيف هاتو هند خيسن ربي هذا مراد ربي سيهاقوت وان جدون بيقو فلفات أنا في جلتوما جمنمانو أكا ربي بكا دراني سنيتت يا بوبي تاني اللين أسليقي ركنماتي تو حتى جيم موان جام خناتي تورتي نقبسي سمالي أنا ويلين جالد ربي جيم خنالي يا ربي جرا خناتول جتاتي يابو أكما ميدو ما خنا رايلي أرجلو دي قومات تلدي فبراير بيجات توكو تجيال أما با سامبتا بودارا warri rabbi isinii laafise akka achirratti illee argamtanii piliis akkan diin bakka iddoo diin itti illee deebi'u soomanaat addiyaataa jedhamu yoo haati mana kiyyaa geessu hulumata akka kanin qorqoorroo haddu hulumata akka irraa fi taddaa yoo rabbi carraa na tolchee achirratti na argaman isinin jedha rabbi achillee na haa geessu idduma bareedisa rabbi na haa geessu ulfaadhaa jaalatooma asli waan hin jedhuun qabu. من بريد أنا بكم شيء أزيد فاميلي Fiizaa amma waan dhugaa dubbachuu taanani na faamili dhaggeeffadha namni kuma shanii as jirtan kun loomii shantamaa nama shantamaa geedhaa nama tokko baadha ani walaa osoo akka duraanii taate jechuun amma fedha keessan yoo ta'e malee cinqii miti namoonni akka carraa ta'ee asli kophaan miidhamini si gargaaraa warri jettan yoo jiraattani ustaaz Maammadi ergaatiniin risitii naa erga kuma shan kuma kudhan kuma dhibbaa shantama xiqqoodha isin xiqqoodha ani immoo kalee malee eeggadda namarraa hajji kafal yoo barbaadan risitii isin agarsiisuu danda'a ebaluuf jechuun barbaadu hin barbaadu waan baay'ee hin dubbadhu hangile makkan ijoolleen funyaan qabne dubbadha malee hin dubbadhu baati matarte keessa kunoo ka hikmaan faanti biiftuun faanti beekan nama geesse isinii galee miti baati tarte keessa faadarii geesse baatee achaantu keessa isinii galee kanuma akka carraa ta'ee ani kaleessa malee dheengadda wallah birii 1745 kafale kalee malee dheengadda guyyaa sadiin bulle akka carraa ta'ee namni na gargaartan yoo jiraattanii shee Maammad kunoo kana fooloo godhaa kuma sheeka boru finfinnee deemi paaspoortii baafadhu kaati galmaa iboru. abshira. Asokkai len jira Maammad Bayaan yoo Adaamaa jiraate nama Asokkai malee dhaqabu Ramadaan keessa yoo umraa godhuu barbaadu. nama itti badasti ofuma akka baasan itti meebite Rakkoon. Abshira. asli sitta ibu Maammad Bayaan Dhaggeeffadhu Maammad Bayaan. Ati amma paaspoortii gosa lamatti baafatan. Inni tokko 5,000 ka 5,000 suni baatii 3 haga 6 jalaa tura. Inni tokko 25,000 onlaayinii galmoofte. Onlaayinii galmooftee guyyaa boru yoo gaafa isaan kotinya dhayxee ishaaraa kennite guyyaa ishaaraa kenniterraa gaaf sadaffaa fudhatta. Inni 25,000. Digalee miti. Ati amma Ramadaana keessa achitti soomuuf. Umraa guyyaa korota akkasii kennan. Ou kurnan awwalaa, ou kurnan jidduu keessaa, ou kurnan akiraa achitti soomuuf Ramadaana achitti soomuuf as chokkaayii baafachuu qabu. Si galee? Abshira. Ani waan hunda sii fixa. In deemtaa Ramadaana kurnan sadiin keessaa kurnan tokko achitti soomtee umraa kee xumurattee guyyaa 11 qabda gaafa guyyaa 12ffaa haadha manaa teetitti deebita tolee Abshira. bakka Ulfaadhaa jalatooma warra jala jijjiirtanis hawaasni kiyya tokko hawaasa kanallee dhiisamas gaafatuun qaba. Karaa tokkonis ani jechuun ilma namaatii warroota hedduu akka qalbiinatti caban fa'aadha jijjiira. Hundi caalaan obboleessa keessan fira akka rabbiin bakka isaan na dhaabe rabbi qulqullumina asitti na deebisu qofan isinirraa barbaada gama namaanu dhiifama. Bakka gaarii iddoo quraanaatti nammala iddoo hadiisa barsiisu nammala ijoollee hedduun barsiisee beeka nama 200 wayi. abshir mangi abshir
ulfaadha kiyyala tooma hundi keessaniitu Tanama oma miti ati rabu make te oifi debi wano wow tanama toba do ega toba te man kanama nama omara kon qabu jiri leji Ramadan tinamni orro it walid ibdan hinjiro karabi wal abantu kala unda bu obole wonki yanama kuma jara jirtani shay ilmi nama mo korama da hindu gogora kullu bani adama khata'un jedhani annama nama hedduu qaraasisee rakkinnu manna doggorsee dhiifama naa godhaa isin jedhe jiin illee ji'a ramadaanatti as deemaa jira hundi keessanuu dhiisa fi duraa illee mamma bayaane nama illee arrabsine akhlaaquma haala tokko bakka wannoo jedhe malee inni بدي بوين بنات محمد booyin maan beekiyya kalaas booyin والله بوين بنات booyin darbii keellee numatu ilmoona maatee namni rakkoon qabu wallaa lambee kaaniin bakka balleessa booyin namni waliin jira ishi ulfaadha tooma hin bahaa ummanni si waliin jira shi alhamdulillah rabbil aalamiin anaa yeroo dheeraa waggaa lama social media kanarratti diin barsiisuu qofaan gama immoo kanaan barattoota baay'ee barsiisaa ture haalli akka tokko haa ta'u bakka hin taane ana dhaabee waan hin taane keessallee na galchee laalee laatileen dhiyootan yaa rabbi mee akka kootillee hin laalini manuma kee bareedaa kaabaa san achi ana dhaabi zambuma xiyyaafin achi dhufa iddoo san soomana kana ramadaanaas deemaa jira ramadaanni kun kan xumura yookaan kan anaaf milkiidhaa kan anaaf wanti hundi keessatti naa murtaa'ee kheyriin diliin tiyya hundi naa dhiifamtee maasiyaan tiyya hundi naa dhiifamtee itti milkaa'u yaa rabbii kiyya haala gaarii irratti akkan ittillee deebu na taasisi jedhee tan kakkaadhachaa ture hawwiin tootilleen naaf galmaa'uu deemtee fakkaatti obboleessa keenya Ahmad Culullee piizaa anaas mura jedhee obboleessa keenya Asliin waan nooliidhaa ijoollee hedduu jira obboleeyyan keenya keessaanii wajjinis والله وانين جديد بدون دبي أكو ربين الدو بريد سنة دابي حالا قاررت يا كربي أنا دي بس أبدين كابزن بيتي أكربي الناريس خانت تهاسو الليل أكن جديد بسدو الليل دبي إن شاء الله أنا تياسر يا براهنا نقبل بريين كي يقولون جالت الليم تجيم خان الليلة جالت الليم تركنا ما تخان الليل نقول أك خان الليم لكاية فبراير يقولون تكو ديال مبا سنبتا قدار akka Itoophiyaatti halkan sa'aatii afuritti akka naaf illee irratti argamtan abdiin qaba jeetee yaada sababa obboleeyyan kiyya umraa yookaan fiizaa naa muranii obboleessa keenya Asliin haa galatoomu yaa Dooktor Asli galatooma waan isiniin jedhe hin qabu. إن شاء الله ربي أجتنا هادي بيزو إدو بريدو سنجن نهار أبو إن شاء الله في زر لبرون هجتة ديما جو عيلي ناقول هذا كربين المقال اللي ناخني هذا من هاللي نقال نايخ نيات وهند اللي ناقوتو ولما قلت قويا سنة شرتنا أرقم وهند خيسانو فبراير قويا توقوتي سنبتو قدا قال قلا شرتنا أرقمان جاء إن شاء الله كربين الشلي أنا جيسو يرودي وقيسات أبدي دون كبا
الله وبركاته دكتور Oh, جرتون fayya. Paaspoortii qabda? يا أخي ما باسبورتي ربكم كبو يوم باسا باسبورتي يوم بابر يا بو سلا يا بو سلا دليلنا الراديت يا بو سبب كيدين سلامي ربين رحمتنا أقول ما أتشم أصلا نراب يا بو نجاني سلا دين Fedhii qabda? ما جت Fedhii qabda deemu? والله لازم سيد لا سيدران والله هويت هوي خلنا نبروم سن برسيجو فرجال يا رب أتشم كن دكتور ماسيات يا رب النار يسي قالون فري حبيبي والله Bakka Ramadaana achitti somta paaspoortii baafadhu. Ilaan ka paaspoortii hin danda'u sin sobu 5,000 baafadhu 5,000 namni si haa kennu. आओ पासपोर्टी नम बाबा डोरे जले जिरतम फिर डोरे पासपोर्टी ना बाबतन यो यो Paaspoortii umraa sirraa kafalaanii rakkoon qabu paaspoortii baafadhu Ramadaana osoo halkan 4-5 illee achi somte. Yoo fete guyyaa 11 nama wannoo yaani. والله استاذ إبسا أمانتنا والله إن ندي بس يسيف جتشا لمو أشتي ديبه جلا يو أنا تشيل إنجري عند بكتنا وادانا جل إني إدو سنين أبدا في فيليس جلتهم والله Paaspoortii baafadhu kalaas. Ani waan hunda siifite malee birrii 150 sitti ne dhuga. لك أبو أنا تشين أقول فدي والله حبيبي والله Ati dhaquu feenan kun waadadha bakka uummata akka rakkoon hin jiru. Ono maammin tokko paaspoortiin nam baasaaf jedha pilis naa ol baasme namni kun nama dhugaa dubbatu yaaboo nama naaf quuqamu ol baas. Yaa asli wallahi yaa asli anjamaa miti wallahi yaa asli aniin kun nama iddoo kana tanallee dhaabbatu miti nama wallahi hedduu rabbiin kiyyalleen nattillee dallan yaa hawaasni illeen bakka gaarii waan gaarii kan dalagaa tolchiroo sin beektu. Paaspoortiin kuma Ramadaana akka qabattu 25 chokkaayis yaa baasani. Yaa Allah. Kana maan beektu? Sababa mafeetiin achiin adamnu. Geemiin kee yoomi? Febraarii guyyaatti. Bakka haa taphatu achitti bareeda doktor. Achitti irra bu'aa qabaaf iyyuu geemiin. Imala qabne warra sheekotii jira lamaa wajji walla. Geemiin kee yoomi ustaaza? Febraarii guyyaatti tokkooti. Baatii itti aantu moo? Bareeda bakka Ramadaanni baatii tapha kee booda guyyaa 10 wayi. Eewwa. Geemii taphattee ultake madhayxee ta'uu batte. Geemii Itoophiyaa mati taphattee kaatee Ramadaana keessa si hoye moo Ramadaana as si hoye? Awo Ramadaana keessan fedhe aboo yaa aslii kiyya karaa tokkoonis ilman argadha yeroo sanitti akka rabbiin ilma animallee naa kennu anallee akka rabbi toobaa narraa keebalee diin kana barsiisu bakka gaariin naan mala waan ta'eef asirratti. Ilman arganne maati? Ilman arganne? Alhamdulillah. Indeenye yaardin? Ati du'aa godhate rabbiin.